Kanakawakayo, 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 Kanakawakayo. Ato sabi kalani, ulminu dungu kasani. Insagana bimotigenya, ay bifamo magarisa. Ato sabi kalani, ulminu dungu kasani. Insagana bimotigenya, ay bifamo magarisa. Mawakayo yamoyado wanenjado kabo. Mawakayo yamoyado wanenjado. Mawakayo yamoyado wanenjado. Mawakayo yamoyado wanenjado kabo. Mawakayo yamoyado wanenjado kabo. Mawakayo yamoyado wanenjado. Mawakayo yamoyado wanenjado kabo. Mawakayo yamoyado wanenjado. Mawakayo yamoyado wanenjado. Kanakawakayo, 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 Kanakawakayo. Atum sabi kalani, ulfinu dungu kasani. Insagana bimotigenya, ay bifamo magarisa.
Nama baay'ee waaqayyo fuulduratti kaachisa. Angee sun kaasa. Mbeeku malee dhugaa waaqaan isinitti. Faarfannaa amma kana cal jennee miti. Nama baay'ee fuulduratti fiisisan aan jedhu. Ilaa baratteettaa muka isaa baattaa qarrisaa bishaan bu'eera hin deebisin harka kee. Raajiidhaa garuu muka isaa duwwaa baatta qarri ittiin jiru. Hin lallabdaa muka isaa duwwaa sirkan. Hin hojjettaa muka isaa duwwaa sirkan. Fara dhabdee harka kee mataa harka keetti waaqayyo uumidhaan ganama kan. Karaa isaa waaqayyo si argee. Iyyi karaa isaa argamee haa ifa. Hallelujah. Obsi nama danga kaba, wodu danga sarandarbu, ammal matina forsite jalali. Obsi nama yomu danga sarandarbu, ammal matina forsite jalali. Jalati nama hijibi, ibatama. Jalati namati bayaan tengatu ni bata marulmati. Melle guddaa fidaa waaqayyo.
Sagalee Waaqayyoo keessaa Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 22 kaasee maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa akkas jedha. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin kanaafis isinittan himaa jireenya keessaniif waan nyaattaniif yookiis nanna keessanitti waan uffattaniif hin yaadda'inaa. Jireenyi nyaata irra guddaa hin caalaa, dhannis uffata irra guddaa hin caalaa. Warruu laalaa hin facaasan, hin haamanisi, gombisaa hin qabanii, gumbis garuu Waaqayyo isaanis soora. Isin immoo allaattii irra guddaa hin caaltu. Isin keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa kan dabalachuu danda'u jiraare. Egaa waan xinnoo akkasiiyyuu godhachuu ergaa hin dandeenye isa kaaniif maaliif yaaddoftu ree? Daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Hin soqanii, hin fo'anis. Haa ta'uyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba ture illee isaan keessaa amma isa tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu har'a bakkeetti argame bor ibiddatti namnutti akkana bareechee itti uffisa erga ta'e isinitti immoo ammam caalchisee haa uffisu ree? Isin warra amantii itti irrateedha malee isinoo yaada keessaa waan nyaattanii fi waan dhudhan barbaaduutti hin hidhina. Yaaddoodhaanis hin dhiphatina. Warri biyya lafaa irraa Waaqayyoon hin beekne hundinuu yaada isaanii isa kaanitti hidhanii jiru. Soora kan argachuu akka isin barbaachisu abbaan keessan hin beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa isaa bara baraatti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu isiniif hin kennama. Ameen. Nama simbira jiruun yaaddeen yaada balaati. Mata duree keenyatu hin taane inni waan hidhamuun sirra jirutti hidhame. Ameen. Waan hidhamuu qabdu duwwaatti. Ishee kana ilaalla. Kutaa kana keessatti namootatu baay'atee Yesuus duukaa adeemaa ture. Boqonnaa lakkoofsa tokko irraa ka'ee namoota hedduutu Kiristoos kana duukaa turanii Yesuus Kiristoos irraa waan garaagaraa namoonni waan barbaadan waan hedduu dhaga'uu barbaadu. Namni hundumtuu mata duree mataa isaatii baata. Mata duree mataa isaatii qaba. Inni an qabu isa mina bira taa'u qabu miti. Inni tokko qabu waan garaagaraa baatee dhufa. Waan garaagaraa baatee dhufu kana keessaa hundi isaa maal ture isinitti fakkaatee miraawi nagar nabbara. Inni kaan ilma isaa ajjaame, inni kaan intala isaa naafate, inni kaan wanta dhukkubsataatu mana jira, inni kaan gaaffii rakkinaa qaba, inni kaan gaaffii hiyyummaa qaba. Kana hundumaa guuranii gara Yesuus Kiristoosiin dhufan. Isa booddeen immoo wordii tokkittiidhaan xumureef. Maal jedheen yaaddeen? Nama sabiraatiin yaaddeen. Sadarkaa yaaddoo addunyaa kanarratti yaaddoo sadarkaan isaa garaagara maleessaa inni guddaanis inni xinnaanis yaaddoo qaba. Namni singiliidha jedhamu mana hin bushine yookaas daa'ima hin guddisne yookaas maatii hin gargaarre tokko kophaa masaa fayyoo abbaa nagaa yaaddaa jiraatu. Mindaa qabaatu yaaddoo qaba. Bizineesii sochoosu yaaddoo qaba. Callu malee yaaddaa. Waa'ee maalii? Waa'ee borii. Namni waan kaleessaa yaaddee beeku jira. Kaleessa waan kaleessaa tokko na yaaddeessaa kan jedhu. Waa'ee maalii yaaddaa? Waa'ee borii. Ameerikaan amma itti yeroo hundumaa biyya addunyaa kanarraa yaaddoo guddaa kan qabu biyyoota jiran keessaa Ameerikaa duwwaa sadarkaa tokko faana jirti yaaddoodha. Biyyi guddoon sadarkaa jalqabaa qabattee jirtu eenyu? Maal ta'e? Yolgaa Ameerikaadha. Biyyi sadarkaa tokkoffaa yaaddoodhaan qabattee jirtus Ameerikaa. Guddinni qaroominaa, guddinni barnootaa, guddinni dandeettii, guddinni misaa'ila seetii yaaddoo ishee hambiste. Sababiin isaa yaaddoon kan baduu danda'u.
Namni galeeffamee na jiru. Yaadda'uu dhiisuudhaaf wantoota nu gochuu qabna. Waan muraasa isitti dubbadheen kadhan irra bal'inaan. Namni maaliif yaadda? Sammuu isaa waan itti hidhamuun irra hin jirretti yoo hidhamu. Hin yaadda'ina jedhe malee Yesuus hin yaadinaa hin jedhe. Yaaduuf yaadda'uu waan garaagaraati. Waa'ee hojii borii yaaduun jira, pilaan gochuun jira, karoorsuun jira, akkamittiin keessa ba'a jechuun jira. Garuu waa'ee hojii kee borii amma dhuguma asii ka'ee taaksii argadhee amma dhuguma asii kattaatti ol ba'ee asii immoo achirraa bu'ee sarvisii yoon harkaa baate immoo jedhaa ooluuni yaaddoo jedhama. Ganama kee uffata koffadhee ituu sarvisiin nan darbin saatiidhaan ka'ee dhaqee iddoo hojii kongalaan immoo yaaduudha. Yoo sarvisiin na darbe yoo jechuun garuu yaaddoodha. Akkaataa dandeessin itti hiikkadhaa isin. Anan waan naa galee naasaa. Ilaa namni tokko hojii tokko booleedhaan hojjetaa jiru. Ganama ka'ee ciree koo dafee hojjedhee sarvisiitu isheen nan darbin dhaqee qabadhee hojii kongala. Kun maaliif? Yaaduudha. Ciisee garuu amma dhuguma kee danda'ee kee kursii ganamaa hojjetadhee sarvisiin immoo harkaa baatee immoo taaksii immoo ganaa immoo kukkutaa. Waan hojiidha kunoo maaloo? Namni kan inni yaadda'u waan sammuun isaa itti hidhamuun irra hin jirretti gaafa sammuun isaa hidhu. Tokko waan guddaa yeroo hin jedhu waan isa caalutti nammoo fidhu bara baraan manadhaa keessa jiraatu. Hin yaaddeessiin jedha Waaqayyo gooftaan maccaa utuu hin taane waan si yaaddessu sitti hin hidhatin. Inni itti aanu wanti yeroo hundumaa nu akka yaaddomnu godhuma inni waan darbetti yaada keenya hidhuudha. Waan darbetti. Oromoon gaafa mammaaku bishaan darbe maaliin godhan jedhu. Nuyi garuu bishaan darbe waraabaa oolla. Bishaan darbe waraabaa oolla. Kaleessa iyyuu kana godhanii kana jedhanii kaleessa iyyuu kana akkas ta'ee kana waa'ee kaleessaa mataa dhukkubsata. Isaayaas yeroo dubbatu maal jedha isinitti fakkaata? 43:18 irratti yaada keessanii waan darbetti maaliin godhinaa jedha. Waan darbetti yaada keenya hidhi. Gaarummaati kaleessa hojjette kaleessuma du'e. Har'a dhufuu hin danda'u. Dadhabinni keenya yookaas itti fufnee adeemuu dadhabuun keenya maalni zinnaa kaleessaatiin faarfannaa baafna nuyi. Waan kaleessa hojjette karraa kaleessatti nuyi bara tajaajilu koo abidda torchaa'e. Waan yoomi? Waan kaleessa. Abidda torchaa'e yeroo sana amma immoo daaraa torchaa'e. Akka narcaane har'a narcaane kan godhe maa inni yaada isaatu isa kaleessaa keessa. Yaada isaatu waan kaleessaatti qabamee jiru. Yeroo hundumaa manni waan kaleessaatiin wal kasasu ol hin deemu. Namni waan kaleessa keessa darbetti yaada isaa hidhu waan boriitti tarkaanfachuun itti cimaa. For example, namni tokko kaleessa hojii makoo ta'ee badii hojjeta. Hojii makoo ta'ee waan nama miidhu, waan nama sammuu namaa jeequ godha. Har'a garuu gara gooftaa kana dhufee qalbii isaa jijjiirratee jireenya isaa haareffatee adeemsa jalqabee achi keessa taa'ee waan kaleessa godhaa tureen of kasasa yoo ta'e duuka deemuu hin danda'u. Maaliif sitti fakkaata? Yoo dhugumaan qalbii kee jijjiirrattee adeemsa kiristaana tokko Yesuus Kiristoos isa barbaadu, isa waldaan barbaadu miti, ofii kee barbaadu miti, isa ollaan kee sirraa barbaadu tun taane, isa Waaqayyo sirraa barbaadu gaafa deemuu jalqabdu waan kaleessaa sana Waaqayyo bishaanitti sii naqee. Namni galateeffamee hin jedhu. Sagalee isaatti yaada kee hin jedhame nama sin biraati. Kaleessa nama waan barbaade nama gooteetta. Yakka baay'ee gurguddaa hojjettee ta'a. Har'a garuu deebitee fulaa inni kaleessaa bishaan dhugeedhaan yaaddee. Ameen jedha. Waan kaleessa godhaa tureen of kasasa waldaa keessa taa'e.
Ay kas godhan ture amma dhugu waaqayyo araarana godhaa. Si araaran gone malee waaqayyo godheera bakka. Waaqayyo dubbii keessa noonu. Kucaafata qulqullaa. Isa kaleessa gooteen isa kaleessa balleessiteen karaa isa sirriirra buutee tattaadhaan inni kaleessa gubateera. Inni sirratti hojjechuu hin danda'u. Kanaaf yaaddoon sin barbaachisu. Gaarummaa ati kaleessa faarfannaa ati kaleessa hamma sa'aatii 12 ta'u hamma sila ganamaatti faarfattee lamaffan deebi'u. Kan badii ati kaleessa balleessitee miti gaarummaa ati kaleessa hojjette iyyuu guyyaa irraaf xiqqimee hin qabu. Deebi'ee hojiin sun of hojjechuu hin danda'u. Waan kaleessaatti sammuu keenya deebi. Akka duute beektaa waliin jedhame. Akka jiraataa jirtus beektaa. Wantoota baay'eef duuneerra namni kan inni waan waaqa irraatti yaada isaa hidhuu danda'u yoo jireenya lafa kanaatiif du'e qofa. Jireenya lafarraa keessaa hojjetachuu, fiiggachuu, nyaachuu, dhuguu jechuu miti. Hojii biyya lafaa jechuun isa seexanni fudhatee gadi darbatame jechuudha. Seexanaaf biyya lafaa bituun ayyama qaba. Biyya seexanni bushu keessa jirta. Garuu mootummaa isaa keessaa miseensummaa hin qabdu. Waan tokko isinitti hima. Nuti ambaasaaddaroota Kiristoos lafa kanarratti hojii naaf hojjedhaa jedhee kaa'edha malee warra biyyoo lafaa ta'anii hafan miti. Amerikaan imbaasii qabdi. Imbaasii Ameerikaa keessatti mootummaan Itoophiyaa paaworii qaba. Qabaa'oo. Akka kana gaati. Biyya seerratu keessa jirta malee addunyaan seerratu seexanni seerratu keessa jirta malee ati ambaasaadara waan taateef gibbii kee keessatti hojii hojjechuu hin danda'u. Maaliifitu yeroo hundumaa wanti foonii kun wanti lafaa kun nu dhaalee kiristaanummaa keenya nurkaa rukutee mogolee kadhannaa keenya mogolee faarfannaa keenya mogolee tajaajila keenyaa rukuta isinitti fakkaata. Gizaatii isaa keessa jirra jala hin jiru malee. Gizaatii isaa keessa bittaa isaa keessa garuu mootummaa isaa jala hin jiru. Mee sammuu keessa harka keessan ka'a. Maqaa Yesuusin ammaa jalqabee sammuu kun addibamu. Ameen. Namni harkaan fudhatu jira. Inni si dursiisu sirra dhufee